Yoyyaa Ashamar Kafune daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu oo'ituu amma nu dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessuu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Hordoftoonni amantaa Muslimaa baga ayyaana Iida Arafaa bara kanaa geessan baga irraa haftanis jecha odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa keessatti humni addaa poolisii Oromiyaa akka juuntaa loluuf gara kaabaatti ergame naannoo Affaaritti haleellaa wayyaaniin irratti raawwatteen hedduun isaanii yoo du'an hedduun isaanii immoo booji'amaniiti jiranii bal'ina odeeffannoo kana ragaa wajjin gama keessan dhiyeessina. Itti dabaluudhaan oduu kenna gaddaa keessatti waa'ee dhabamuu Jeneraal Birhaanuu Juulaa isinitti himneeti turre waan sanis waan qulqulleeffannee fi qabatama gabaasa kenna booda mul'atee gama keessan dhiyeessina. Yeroo qabaannee odeeffannoo biyya alaas gurreessin buusna. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhatin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenyaa guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Humni addaa poolisii Oromiyaa torban kana keessa akka wayyaanee barbadeessuuf gara kaabaatti ergame osoo inni hin yaadin osoo inni hin eegin haleellaan warra wayyaaneetiin irratti raawwatame. Ijoolleen Oromoo kaleessa qeerroo turan jijjiirama kana tumsuudhaaf injifannoo qeerroon dhufe kana tiksina jechuudhaan gara humna addaa poolisii Oromiyaatti warri dabalaman warri osoo Oromiyaa eegaa jiranuu lolli kaabaa dhalannaan raayyaan ittisa biyyaa lola kanaan humni isaa dadhabnaan raayyaa ittisa biyyaa cina hiriirsuudhaaf juntaa barbadeessina jechuudhaan gara wayyaaneetti ergaman Affaaritti haleellaan osoo isaan hin yaadin irratti raawwateen namooti hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u namooti hedduun immoo booji'amaniiti jiru. Humni kuni osoo quba hin qabne nagumaan osoo gara daangaa Tigraayitti imalaatii jiru wayyaaneen dursitee humni addaa poolisii Oromiyaa kun yoo kannatti as dhiyaatu taate tarii na balleessuu danda'a makalaakiyaa wajjin na miidhuu danda'a jettee waan yaaddeef wayyaaneen qaruutee taate dura itti qophaa'uudhaan battala qabattee haleellaa humnoota kanarratti raawwatteen humnoota kanneen hedduu ajjeessuudhaan hedduu immoo booji'u karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin suuraa boojitee akkasuma suurawwan ajjeefte kanneen maxxansiteetii jirti. Propaganda wayyaaneen askaluu kanam itti fayyadamtuu fi baay'ee tokko itti milkooftee keessa namoota boojitee walitti qabdee suuraa kaasuudhaan ergaa kophee jaraa irraa yaaftee suuraa kaaftee akkasuma viidiyoo haasofsiiftee miidiyaalee hawaasaatii fi akkasuma miidiyaa idilee irratti dabarsuu isiiti. Wayyaaneen nama shanis nama kudhanis kuma kudhanis yoo qabde yeroo san kaameraa ofii jala dhaabdee erga waraabdee qaamota wayyaanee yookaan Tigraay balleessuudhaaf dhufan akkatti qabnee to'annaa keenya jala oolchineerra jechuudhaan abdii warra Tigraay fi loltoota isaanii jajjabeessuudhaan injifannoo guddaa akka galmeessan waraana isaaniitti himuudhaan waraana isaanii injifannoodhaan onnee irraan onnee akka dabalatu warra isaan loluu dhufe akka biyyeetti dabalu karaa miidiyaa hawaasaatii fi akkasuma karaa miidiyaa idileetiin jajjabeessu. Maxxansii fi viidiyoowwan warri wayyaanee bifa kanaan waraabee maxxansu loltoota Itoophiyaa fi akkasuma warra garas bobba'e kana mootu jarri kun humna akkamii qaban mootummaa addunyaatti wajjirola moo rabbitu samii bu'ee wajjirola jechuudhaan osoo garasuu hin deemin lolattu osoo hin seenin tarii wayi dhaqee booji'ama sodaa jedhu uf keessatti uume battalaachi dhaqetti yoo marfame hanga dhumaatti loluu dhiisee gama harka kennatuutti deema. Wayyaaneen tooftaa lolaa cimaa kana fayyadamuudhaan askaluu kana mootummaa Itoophiyaa laaffistee harka isa maraatii jirti. Mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti kallattii lolaatu harka badee lolaaf kallattii mijataa fi tooftaa haarawaa nu barbaachisa jechuudhaan kallattii mijataa fi tooftaa haarawaa barbaaddachaa akka jiran ifaadha. Ammallee wanti rakkoo guddaa mootummaa Itoophiyaa ta'e tokko ummanni Tigraay guutumaan guututti ummata hidhateedha. Irra caalaa waraana kanneen kan miidhaa jiru waraana idilee warra wayyaanee osoo hin tahin ummatumatu halkan mana isaatii gadi yaa'uudhaan waraana kanatti dhokaasee waraana kaan booji'ee
kaan immoo facaasa. Uummanni Tigraay hundi isaa hidhannoo mana manaa qaba. Yeroo wayyaaneen uummata Tigraay hidhachiisaa turtetti OPDO'n immoo uummata Oromoo irraa hidhannoo hiikaa akka turte ni beekama. Kinootii hidhannoon kaleessa wayyaaneen warra ofii hidhachiiftee har'a isaan fayyadee ummannis akkuma waraanaatitti isaan gargaaruudhaan kinootii warra makalaakiyaa fi humnoota addaa poolisii garas ergamanis ofirraa ittisaatii jira. Kun waan ajaa'ibaati, waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo taateewwan ta'an guutuu injifannoo gara mootummaa federaalaatiinis argame, injifannoo gara wayyaaneetiis argame. Achi osoo hin qabin, kan osoo hin qabin, warri mootummaa nutti aara osoo hin jedhin, warri mootummaa mormus nutti aara osoo hin jedhin, injifannoo dhugaa qabatama qabu kallattii hundaanuu kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Isinis nu hordofuu hin dagatina. Itti aansuudhaan engadda gabaasa tokko isinii dalaguun koo ni yaadatama. Itaamaa Joorshuumiin raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa eessa dhaqan? Inni hidhamammoo, hin du'ammoo, hin ajjeefamammoo, hin dhibanamammoo maal ta'an wanta jedhu gaafii guddaa namootatti waan uumeef odeeffannoo amma jiru tokko isinii gabaasuun koo ni yaadatama. Odeeffannoo san gabaafnee guyyama san Jeneraal Birhaanuu Juulaa akka carraa ta'uudhaan gara miidiyaatti dhufuudhaan ibsaa kennuun lubbuudhaan akka jiranii fi akka hin dhibamanis dubbatan. Mee waan Jeneraal Birhaanuu Juulaa dubbate keessaa waan gabaabaa gurra isin buusa. Miidiyaa irraa fagaatanii kan turan Jeneraal Birhaanuu Juulaa ajaja eegaa jirra jedhan. Ajajni isaan eegan kun immoo lolatti deebi'uudhaaf, lola idilee gaggeessuudhaaf akka ta'es beekameetii jira. Miidiyaa irraa torbaanotaaf dhabamanii kan turan ajajaan waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa raayyaa ittisa biyyaa yeroo kamuu caalaa humna gaarii irratti argama jedhan. Dhugaa ta'ee propagaandaa miidiyaa ta'ee garuu wanti beekamu hin jiru. Raayyaan ittisa biyyaa osoo humna qabaatee salphamatti wayyaaneen marfamee namni 6,000 hanga 9,000 baay'atu waan qabamu natti hin fakkaatu. Garuu Jeneraal Birhaanuu Juulaa akka jedhanitti raayyaan ittisa biyyaa yeroo kamuu caalaa humna gaariirratti argama jedhan. Itaamaa Joorshuumiin waraana biyyattii kun mootummaan naannoo Tigraay keessatti qofaatti waraana dhaabuu isaa dura guyyootaaf erga labsichaa labsamees hanga wiixata kaleessaatti miidiyaaleef ibsaa kennanii hin beekan. Hidha haaromsaa Itoophiyaatti marroo lammataaf bishaan guutuun xumuramuu hordofee wiixata ibsaa kennan keessatti ergaa baga gammaddanii uummata biyyattiitiif dabarsaniitii jiru. Waraana Tigraayin walqabatee gareen shororkeessaa aggaammii isaa itti fufaa taanaan ajaja kennamuuf hordofee tarkaanfiin barbaachisu fudhachuuf qophiidha jechuunis dubbatan. Haasa isaanii kan dhagame sagantaa nyaata addunyaa UN konkolaattonni fe'umsaa qarqaarsaa fe'anii gara Tigraayitti imalaa turan irratti naannoo Affaaritti haleellaa raawwachuu wayita himetti. Haleellaa kana eenyu akka raawwate ammallee adda hin baane oggaa ta'u garuu taateen kun waraanichi ammallee itti fufee jiraachuu kan agarsiisudha jedhan. Viidiyoo haaraa bahee kanarratti haala amma dura adda taheen qondaalli waraanaa kun fuula keessa huqqatanii kan mul'atan oggaa ta'u namoonni fayyaan isaanii dhabaniiru tana jechuun yaada isaanii kennaa turan. Miidiyaa irraa dhabamanii kan turan ajajaan kun lubbuun darbeera kan jedhuu fi fayyaan isaanii wal qabatee yaadonni akka marsaalee hawaasaa gubbaa deddeemaa turan. Waa'ee fayyaa isaanii ilaalchisee tibba nageenya isaaniirratti gaafiin ka'aa ture. Akka dubbifametti qondaalli waraanaa kun fayyaa guutuu qaba jechuun deebisaniitii jiru. Waajjira muummee raayyaa ittisa biyyaa irraa ibsa viidiyoon deeggarame kan kennan Jeneraal Birhaanuu Juulaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisuun kan dubbatan hoggaa ta'u marroo lammeessoo bishaan guutuun xumuramuun isaa lammii Itoophiyaaf guyyaa injifannooti jedhan. Dabaluunis hidhaan kun sadarkaa amma jirurraa akka ga'uuf lammiileen Itoophiyaa walta'iinsa olaanaa hojjetaniiru jechuun Itoophiyaan kaayyoo biyya kamuu miidhuu hin qabdu jedhan. Gama kaaniin ammoo waraana Tigraay ilaalchisee Tigraay keessaa kan baane murtee siyaasa mootummaa murteessanii murteen kunis sirriidha jennee amannaa jechuun deebi'uu haala danda'u irratti dubbataniitii jiru. Waraana ji'a 8 booda waraanni boqonnaa fudhachaa akkasumas irra deebiin gurmaa'aa akka jiru kan akeekan jeneraalichi qophii keenya haala ol'aanaa taheen xumuraa jirra. Ergama mootummaan nu kennuuf qophii taanes eeggachaa jirra jedhanis.
dabaluunis humni finciltootaa kun giddu galeessaa kan godhate ummata yoo ta'u hanga irraa ummata Tigraay kan darare waan ta'uuf labsii waraanaa dhaabuu mootummaan mijeesse fudhachuu qaba. Innis waraana dhaabee gaafiin siyaasaa barbaadu jiraannan mari'achuu akka qabu gorsina jedhan. Qondaalli waraanaa olaanaan Itoophiyaa kun haalonni humnaan itti fufu taanan raayyaan ittisa biyyaa sadarkaa wayita waraanaa jalqabanutti olitti cimaa muuxannoo kan qabuu fi haalan kan hidhateedha. Ajaja mootummaa eeggataa jiras jedhan. Haala amma jiruun itti fufataanan akkuma barre jechuun keenya hin oolu bahii jedhamnaan ni baana galis jedhamnaan akkasuma jechuunis raayyaan isaanii mootummaa jalatti kan argamu akka tahe ibsanii jiru. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo bowwoo matallee hin qabu jedhe Birhaanuu Juulaa waa'ee fayyaa isaanii ilaalchisee yeroo dubbatan Itaamaajoor Shuumiin waliigalaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa hojiin itti baay'atee akka turee fi gama fayyaatiinis wanti isaan mudate akka hin jirres himeetii jira. Dhibbaan dhibbatti fayyaa dansaa keessaa jira jedhe. Fayyaa isaanii ilaalchisee dhimmoota hawaasummaa turan irrattis namni wayita yaadan gargar qoodamuu diinummaa wayita wal ilaalutti qaama diina kootii jedheef waan gaarii hin yaadu jedhan. Kuni hawwii humnoota nu waliin falmachaa jiranii fi muchuuwwan isaaniiti. Waa'ee fayyaa gootii raagduun ana caalaa beeku waan jiru hin se'u mataa bawwallee hin qabu jedhe jeneraaltichi. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura.